Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaadhaa hordoftoonni Abduu Mobile App jala jirtan hundi keessanuu baga jiraattan baga deebiidhaan gara chaanaalaa kanaa dhuftan akkasuma warri har'a jalqabaa dhuftan Abduu Mobile App subscribe godhaatii gara maatii kennaatti dabalamaan isiniin jedha. Arra waa'ee Facebook irratti jechuudha. Maal itti banannee maal ifirraa cufnee security Facebook keenyaa eeggannaa. Facebook keenya fakkeenyaa fi akka amma kiyya agartan kanatti jechuudha. Osoon shakkine fakkeenyaa fi akka namni tokkollee nu jalaa nurratti cufuudhaaf yaalle akka namni gartee nu jalaa hatuudhaaf yaalle yeroo kana isiniin jedhu cufaa warri Facebookaa cufu fakkeenyaaf ka community Facebookaa cuftee irratti laalanii itti amananii cufan seera isaanii balleessanii cufan hin dabalatu jechuu kiyya kan namni sharriidhaaf yookiin ammoo hannaaf nurra cufuu fi nu jalaa fudhatu wantoota akkasiisan jechuudha. Sanniin akkamitti godhan kan jedhuun isin agarsiisa. Baay'ee tokko murteessaadha. Yoo fakkeenyaa fi haala kanaan tolfattanii haga tokko kira bilisa jechuudha. Inuma yoo namni isin jala cufuu barbaadellee yoo namni cufuudhaaf yeroo namni yaalellee sekondii takka keessatti isin beeksisaa jechuudha. Akka namni isin irratti waan kana yaalutti jiru jechuudha. Saniin isin agarsiisa. Haga dhumaatitti na waliin turan isin jedha. Waa'ee Facebook kanarratti namoota hedduutu ka sodaadhaan jiraata. Isin asna cinatti ilaaltu. Ana sirraa isin agarsiisa. Telefoonarraa isin agarsiisa. Isin ammoo na cinatti ilaaltu jechuudha. Waa'ee Facebook kanarratti ammoo namoonni hedduun sodaadhaan guutamtanii jiraatu. Fakkeenyaaf nama tuna waliin fayyadamaa Facebook kiyya namni baasoordii isaa argatee jira waan akkana ta'a. San osoo shakkuun taane yoo fakkeenyaaf akkana godhattee wanni dho'isaadhaan si duubaa taa'u tokkollee nu hin jiru jechuudha. Kanaafuu haala saniin godhattanitti akka itti fayyadamtaniif isiniin jechuu barbaadeeti. Amma fakkeenyaaf kiyyisan kiyya agartanii jirtan fakkeenyaaf amma wanni hundi isaatu okay ta'u raayitii ta'u warruma Facebookatu akkasitti naaf himee jechuudha. Irra deebiin isinii hima kan warri Facebookaa cufen dabalatu. Yoo ati seera isaa cabsite fakkeenyaaf warri Facebookaa waan kana nutu cufee waan akkana taatee fi seera cabsite waan hin taane posti goote jibbaadha minamni waan akkasii jedhu miseejii akkasii walii warri Facebookaa yoo isinii fide namni tokko furmaata isinii godhuu hin danda'u. San community Facebookaa itti amanee seera isaanii cabe waan ta'eef fedhu namni report si haa godhu fedhu namni si haa himatu warri itti amanee godhe waan ta'eef namni furmaata si godhuu hin danda'u jechuudha. Ka warri Facebookaa godhe san atummaan eeggachuudha fuula duraaf waan isaan jibban san irraa eeggachuu zaban kana siyaasa illee dhorkaa jiranii yoo siyaasa maxxansitellee sirratti waan akka isan godhu jechuu hedduminaan jechoota garaagaraa kana fayyadamtee yoo maxxansite waa'ee siyaasaa irratti hedduu dhiibbaa godhee jira. Amma hayyoonni aktivistoonni Oromoo irra guddaan gara Telegram galanii jiran. Telegrama follow godhate achirraa hordofaa namoonni hedduun achirra jira warra akka Faraa Busalam Yahyaa Bashiir Zakka Dirduubee hedduun isaanii achirra jiru isiniin jechuu barbaadeeti. Tole hayyee Facebook keenyarra seenna. Facebook keenyarraa eega seenne booda jechuudha wantoota kanneen itti banachuudhaaf jalqaba itti bananna. Maal cufna maal banna suni filannoo keeti jechuudha. Jalqaba irratti iddoo gara mirgaatiin jirtu kanarratti ni tuina eega asirratti tuine xiqqashoo irra oloofne setting in privacy tu jira isii tanarratti ni tuina eega isii irratti tuine privacy shortcut tu jira jechuudha. Waan gartee dhuunfaa keeti waan dhuunfaa keetii kophatti kasiin qabate jechuudha. Waan dhuunfaa keetii ka kopha sii qabate tanarratti ni tuina eega isii irratti tuine booda haala kanaan isinii dhufaa jechuudha. Gubbaa irratti tuuxanni review if you important privacy setting tanarratti tuuxanii jechuudha. Isii tanarratti yeroo tuuxanii waa shan isinii fida waa shanan tuni baay'ee takka murteessaadha jechuudha. Shanan tana dura jalqaba shanan tana ol qixxeeffannee achi booda kan biraa gara itti aanutti deemnaa jechuudha. Tole hayyee waa shanan tana keessaa ka jalqabaa irratti tuina ka jalqabaa kanarratti yeroo tuine fakkeenyaaf amma garuu itti guutee jira isin agarsiisuudhaaf malee yeroo haala kanaan isinii dhufee waa'ee profaayilaatii fi akkasuma ammallee waa'ee an posti godhu wantoota gargara stooriidhaanii wal qabatee jechuudha. Maal itti cufuu qaba maal itti banuu qaba ka jedhudha. Akkana naafida ka jalaa kana koontiinii jala tanarratti tuina yeroo koontiinii irratti tuine kanneen ka isin jala dho'isaa anis eega dho'ifadhe dho'isuun qabaame akka isin agarree fi iimeelaa fi lakkoofsa Facebook ittiin tokko jechuudha. Amma duuba asirratti ilaala akkuma agartan kana phone numberiin kiyya olliimii irra jira. Ati ammoo fedha keetii lakki Facebook irra naaf haa ta'u yoo jette mul'ifachuu mirga keetii garuu security hir'ina qaba jechuudha. Ifaam isiniif. Lakkoofsa kee kan Facebook itti fayyadamaa jirtu achira mul'ise taanaan securityidhaaf hir'ina qaba ammoo mul'ifachuun mirga keetii. Public irra godhuu dandeessa friendiin qofti akkasii arguu dandeessa. Anamma olliimii irra kaadde email kan kee mul'isuu ni dandeessa garuu securityidhaaf rakkina qaba. Sun akka
fedha keetiitiin anamma guyyaa dhalootallee hin dhoysa jechuudha. Anamma guyyaa dhalootallee olliimii irra godhe jechuudha. Guyyaa dhalootaa kana garuu mul'isuun homaa rakkoon qabu qabatamaas miti. Garuu warra fakkeenyaaf guyyaa dhalootaa kana kanas walitti kaalkuleet godhe haakaroonni tokko tokko guyyaa dhalootaatii fi wantoota garagaraa walitti dabalanii warri haa godhanis ni jiru jedhama. Qabatamaa miti kanaan waswaasinaati. Garuu anamma olliimii irra godhe isiniin jechuu barbaadeeti. Iddoo dhaloota kiyyaa immoo paabliik irra godhe akkasuma kan amma akkaataa fedha keessaniitiin isiniin jechuu barbaadeeti. Iddoo dhaloota keessanii bakka jiraattan magaalaa keessa jiraattanii fi akkasuma edukeeshinii keessan wantoota garagaraa jechuudha. Amma kanniin anamma kan olliinii fi kan paabliikii irra godhetu jira. Isin akka fedha keessaniititti itti godhatan neekisti gootan san booda kanallee fakkeenyaaf amma kanniin paabliikii irra godhee neekisti gootanii ammas san booda ammas neekisti gootanii riivuu another topic jedha gara tarkaanfii biraatti tarkaanfadhu jira hayyee kana okay godhee jira kan lammataa illee haaluma kanaan jechuudha. As keessa ammoo murteessituun isii lammaffaa tana jechuudha. Fakkeenyaaf baaswordiin kee okayidha akkasuma authenticationin kee okayidha on tahee jira jechuu isaati. Baaswordiin kee illee haga ammaatti wanni yaalamee hin jiru jechuu isaati. Authenticationin kiyyallee banaa jira jechuudha. Factor authenticationin kun maalinni isa kana tokko murteessaani yoo namni akka tasaa Facebook kee tuqee lakkoofsa ati ittiin bante karee fudheeffadhe san irratti jechuudha. Koodii achirratti ergama. Bakka barbaade abbaan fedhe haa tuqu. Yoo hattaa fakkeenyaaf nam tokko ati baaswordii kee ergitee fi Facebook kee akka seenu hayyamteyyuu koodii sirratti ergee koodii san ergituuf malee seenuu hin danda'u baaswordii qofaan. Ifaan isiniif san akkatti banattan karama kanaan isin agarsiisa. Fakkeenyaaf authenticationin kiyya banaa jira waan ta'eef amma durallee isin barsee jira. Authenticationin kana lakkoofsa sirritti ittiin amantu tokko ittiin banattee lakkoofsa hattaa yoo sirraa cufame ID mattaawaqaa kee deebistee ittiin banattu harkaa yoo qabaatte itti guuttattee yoo jette abbaa barbaade irra deebi'ee isin hima baaswordii kee yoo nama kennite seenuu hin danda'u Facebook kee lakkoofsa kana gaafata. Lakka ati Facebook kee ol seenuudhaaf baaswordii itti guuttuuni koodii sirratti ergamaa jechuudha. Sakuriitii keetiif baay'ee eeggamaadha. Lakkoofsi sun na jalaa badee akkamiin godhaan hin danda'amu. Gonkuman danda'amu. Lakkoofsi sun na jalaa badee furmaata qabaan hin danda'amu. Jalqaba itti godhatte eegumsa silkii kiyyaatiif lakkoofsa kana ala abbaan barbaade akkan tuuyin akka jedhu jalqaba ati hayyamtee fi oongoote waan ta'eef gaafa lakkoofsi sun bade kan abbaa lakkoofsa san argateeti kan forget baaswordii godhee illee jijjiiratu danda'u kan abbaa nambara san lakkoofsaan harkaa qabuuti. Sirritti isinii galee jira jedheeti yaada. Lakkoofsa yoo si jalaa cufame yoo hattuun si jalaa fuute yoo silkii waliin si jalaa bade deebitee banachuu dandeessu ta'uu qaba jechuudha. Akkasi. Kajala ammoo yeroo namni biraa loogiin godhee akka gartee ana naaf himu miseenjaraan akka na beeksisu. Amma fakkeenyaaf ani yoo telefoona kanarraa bahee kompiitara irratti loogiin godhee na beeksisa miseenjaraan kompiitara wiindoo akkanaatiin loogiin tahee jira jedheeti na beeksisaa jechuudha. Isa kanallee okay jira naan jedha fakkeenyaaf achi booda riiviyuu kajalaa kanarratti hin tuqa haala kanaan jechuudha. Yoo feete kun asitti baaswordii jijjiiri jira yoo rakkinni jiraate anamma iskiip godhamee jijjiiruun barbaadu waan ta'eef achi yoo feete achi jijjiirachuu illee dandeessa. Amma illee neekstiin godha. Haala kanaan kun akkuma reefu isiniin jedhe Facebook ni kiyya authenticationin isaa banaadha. Miseejii irratti miseejiin naaf ergama. Miseenjera kiyya irratti namni tokko yoo tuqe hatta authenticationin qofa miti beeki. Miseenjera kiyya irratti yeroo namni Facebook kiyya tuqe yoo anummaan akkuma isiniin windoodhaan seene hoggusoo miseejiin naaf dhufa jechuudha miseenjera irratti. Email kiyya irratti illee miseejiin naaf dhufa jechuudha. Wanni hundi isaatu banaa jira. Sakuriitiin isaa eeggamaadha jechuudha. Atis haala kanaan banattee itti fayyadamuu qabda jechuudha. Kanneen banaa goote achi booda neekisti goota san booda akkuma kareefutti jechuudha riiviyuu another topic gara topiikii biraatti tarkaanfannaa jechuudha. Kan sadaffaa irratti tuunnaa kan sadaffaallee haala kanaan guutuu jechuudha. Kunneen waa'ee fireendii fakkeenyaaf fakkeenyaaf kun maaliin nimee koontiinii godhee isin agarsiisa. Anamma akka gartee maamilli kiyya mul'atuuf olliimii irra godhee jira. Nama gartee firendiidhaan kiyya akka mul'atu olliimii irra godhee isin yoo barbaaddan tarii Facebook ni yoo beektan ta'in hin qabu ta'anatti fakkaata kiyya amma olliimii ni qaba jechuudha. Follow qofa si baasa olliimii ta'ee jechuudha. Facebook ni hundinuu amma update ta'ee ni qaba fakkaata garuu irra hedduu olliimii kana jechuudha. Facebook beektatu qaba yeroo duraatiif jechuudha. Amma hundinuu ta'ee jira fakkaata. Ati ammoo akka fedha keetiitti godhachuu dandeessaa jechuudha. Sanboon ammallee neekstiin godha jechuudha. Eega neekisti godhee phone number lakkoofsi qafoo kiyya ammallee kun asiinis olliimii irra jira. Email kiyya olliimii irra jira. Neekistiin godha. San booda ammas neekistiin godha. Haala kanaan jechuudha.
xumuree jira review another topic gara topic bira tarkaanfadhu jira sadaffaallee haala kanaan guuttadha jechuudha amma mee gabaabsuudhaaf jechuudha gara mitti isin deebisa kanneen sadeenuu akkasitti guuttattu isin ka barbaadan cuftanii kafeetan bantanii shananuu ni guuttan jechuudha haala saniin eega shananuu haala saniin guuttattanii booda eega haala saniin guuttattanii uf duuban deebi'a amma authentication tanarra sin agarsiisaa jechuudha duuba eega haala kanaan wal qixxeeffadhee booda uf duuban deebi'a amma uf duuba deebi'ee bakkuma amma kanatti deebi'a eega asitti deebi'ee setting in the privacy seeneeti eega setting in the privacy irratti tuqee booda gubbaa kanarra setting itatu jira setting irratti tuqaa jechuudha setting irratti eegan tuqee security keessa seena amma security in the login kuno security in the login eegan seene booda gubbaa kanarra jechuudha check your important security setting jedha isii sanarratti yeroon tuqee haala kanaan naaf fidachuudha wanni anammatti shakku tokko leenu hin jiru jechuudha ifami isinif wanni si shakkisiisu tokko leenu hin jiru jedha haala sin agartan kanaan wanni ati shakkitu tokko leenu hin jiru ka jedhu naaf fidaa jechuudha amma tole hayyee authentication tana isii tana jechuudha kuno asumaan xiqqashoo irra oloftanii akka isin hin dhibne security keessanii fakkeenyaaf setting itu ide ega setting itu ine booda security in the login ega tu ine booda xiqqashoo irra olusiisine jala kanarra jirti two factor authentication ta'itu jira jechuudha eega isi irratti gattu ine haala kanaan na dhufa amma kiyya banaa jira lakkoofsa hatta lakkoofsa kana yoramni seenellee lakkoofsa dhumti isaa 50 takkaa irratti banaa jira lakkoofsi kun bannaan kiyya miti Facebook ni kun ifami sini lakkoofsi 50 takkaa kun yoo bade Facebook ni kun kiyya miti kana bala lakkoofsa kana qabuuti tole hayyee irraa cufa fakkeenyaaf amma yoo cufuu barbaade kuno as tuqeeti jechuudha of godha firra baasordii nagaafataa jechuudha baasordii yeroo itti naqe narraa fakkeenyaaf baasordii itti galcha amma baasordii illee isin agarsiisu amma ifirraa cufee jira jechuudha ifaasiniif anamma haala kanaan kuno ofirraa cufee jira yoo itti banachuu barbaade hoo wanni cufee hamma wanni isin cufuu barbaadeef maal ni isin garsiisuu fi tole eega cufee booda irratti gattuqa yoo banachuu barbaade haala kanaan amma yeroo dhaggattuqe bifa kanaan amma ofirraa cufee balleessi amma irraa lakkoofsa yoo badelle Facebook ni kiyyoo amma sodaadhu irratti gattuqa isin agarsiisuuf cufee beeki irratti eegan gattuqe haala kanaan naa dhufa duuba akka gartee security kana keessatti maal akkasii godhu application illee ni jira mee application isin rakkisa amma text akkana godhu message akkana katabu barbaadaan jedhan jalarratti tuqaa achi booda kontiin tajaajila irratti tuqeetiin haala kanaan jechuudha lakkoofsi kun naa dhufee jira jechuudha kontiin tajaajila irratti tuqaa eega asirratti tuqee lakkoofsa tunaa dhufa jechuudha lakkoofsi digitii 6 naaf dhufa jechuudha lakkoofsa kiyyarratti kun amma kan lakkoofsi kun as keessa hin jirre amma kun naaf dhufee jira jechuudha ittiin guuttadha telefoona xiqqashoo bilbila irratti naaf dhufe Nokia duri sana ni begitu Nokia duri tin kaba aye 70 91 52 kana dhageessanii soomara koon qabu tole hayya achi booda okay godha continue godha jechuudha amma maaliin godhe duuba hidhadhee jira jechuudha amma kuno banadheetiin hidhadhee jira amma banaa jira jechuudha lakkoofsa dhumti isaa 50 takka irratti security hidhamee jira jechuudha haala kanaan Facebook keessanii hidhattanii waan dhoofamuu qabu dhoositanii bifa kanaan security isaa eeggachuu ni dandeessu jechuudha karaan biraa akka security eeggamuun fakkeenyaaf right biluu sanfaa irratti godhanii haala akkasiisaniin karaan eeggamuun ni jira san anuu godhan jechuudha yeroo hedduu yaalutti jira yoo naaf ta'e irraa isinii waraaba waan naaf ta'e hunda irraa isinii waraabe isin agarsiisa garuu naaf hin taane yaalutti jira jechuudha right biluu san ka fuula duratti godhamu san jechuudha yeroo akka isinii ta'e Facebook keessan haga tokko haakin taamu jechuudha beekumtii argata waan ta'eef yaalutti jira ka waan naaf hin ta'in akkaataa isin agarsiisuun qabu san haala saniin security guddaan kara saniinis ni jira kara kanaan ammoo yoo godhatte shakkii takka malee Facebook kee osoo sodaatiin itti fayyadamuu dandeessaa jechuudha ani abduu mobile app irraa hanga qophii biraatti waliin deebinutti nagayaan naa tura